gadaa fi umuseen ammallee sirrii waan takka hin jiran isaan jechuudha gadaadha ammallee kabultii jabdiige gadaadha gadaa bultii jedhan jigu jira maal wanni isaan garagalanii pasaaburaa nagaa walaaniif way namoonni baay'een keessan gadaa maarree ofiin ta'anii akkana gadaa sirriitti si jaalataa jaalala keessa laa walee noo tun jirtu ni takkaa jaalatti jirtu kanatti maal wanni inni pasaaburaa assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh hordoftoota fi dhaggeeffattoota keenya ashamaa harka fuunee akkam jirtan nagaa keessanii fayyaadhaa jirra hin hubatu rabbii arrallee dhumnee jirra kamera wadaarraa jajjabaa raawwanni fiigu jira gaa'ee jira keenya warra amata hedduu itti deebi'u godhu wallaa raawwanni dhufee jira hotee jira nuun akka hotee jira wallaa gaa warra akkasitti du'aan teenyallee nurraa kaa'ee balu akkasitti warra amata hedduu itti deebi'u rabbi numaa godhu akkasumatti irraa gana wanta akkanatiif ibsa godhuudhaaf dhufee waa'ee pasaaburaa kiyyaa haa badeessan irratti hin loole namoonni baay'ee keessan ati googolaa maaliif yeroo mara waan bultiin jedhii miidiyaa hanga biratti oofaa oltaa warreen gattan hedduudhaa komentii deessan dubbiseetiin jira. Akkasumatti jara keenya egaa uummata keenya haa walloo haa dhumuchuu kanaafis sagalee haa taanuu fi haa gargaaru waan qabnuun namoonni hundi keenya haa bira dhaabbannu seenjaa wallahi xiyyeeffannoo keenya ummata wallooti akka irraan kannachuu akka hin daganne takka hatin isin jara keenya maal seetan waa hedduu jira awwaan kanaa dhiise awwaan dabarte wanna qotti hayyee dhiisee jira sanammoo isaanumaatu natti kaase jechuun maaliif wallahi irraan fadhee dhiise waa'ee pasaaburaa keessallee dhiise akkasitti umuseen illee karaa biyyaa khalaas karaa baaraatiin gallaa jirtiin jira ramadaana kana booda inshaallah rabbiin khayrii rabbii haa godhu waan daawwi anumaa akkana jechuudha isaan kun lameen harka ilkoosaa qaban jechuudha maaliif gadaan dhufee kaameraa kaatee akkana pasaaburaa kee mul'atee jira naan jee biraankii naan jee san booda an deebi'eetiin khalaas waan kana gama seeratti geessitiin nama mana keessa jiru hundaa'u seerri ana gaafatu jannaan kalaas isaan illee muddamanii maal ammadaa dhufanii arraan kana fiidiyoo dabiinaa nan jedhan gadaadha fi umuseenan hayyee jeetiin gaa fiidiyoo wanta akka waa'ee dhaamsa uummata keenya hawalloo har'a haasofna geetuma kaameraa kaa'ee ergan kaameraa kaa'ee booda osoo haasaa seennee tana keessa waa'ee pasaaburaa hojii rabbi isaa mul'isu minaan ankalaas ni gaa dhiisadhaa jeen waa'ee pasaaburaa kiyyaa dhiisadhaa jeen jedhaniituma ana tuttuqanii boodarra ni fincaageetiin biraa gabbee giseen biratti ol deebi'u nuti pasaaburaa hankee akkana gadaan umuseenatu wanta kannee awwaaledha jara keenya bakkatanatti awwaal bultii tijaa miidiyaa hanga biratti as bira baasee isinis olin baasu an gadaan natti jabaadha saahiba yeroo rakkoo wajjin keessa humni waa hedduu wajjin dabarsine waa'ee ta'an miidiyaa gubbartu ol baay'ee tana malee wallahi waa hedduu wajjin dabarsine jara keenya tana dhaabbadheetiin yoo akkana ta'es na aarse jechuudha akkan itti aare warreen jechuudha gadaa maariidha gadaa maaliif kana goota gadaan saaba keetii jettan saayummaa kiyya ta'uu ni beeka haa pasaaburaa san ka awwaalchisiise gadaadha akka pasaaburaa yesuun nalaa fuudhamu gadaadha haa pasaaburaa yesuun pasaaburaa kiyya fuudhame an guyyaa san namni wajjin mana jiru umuseenidha gadaan hin jiru yookaan bilbilaan wal maratanii akka isaan itti walii galaniifu walii galannatti wallaahi ramadaana cufi malee guyyaa san silaa umuseenaa tiyyaabta shiita jechuudha waan inni biraa takka uumamte yoon ka'ee isheen dhahee yookaan waa godhe sababaa pasaaburaa kanaatiin bire
dubbiin biraata akkama dhufte mun dhufte ramadaan geet maca jedhuma deebisee ishillee wajjin jaalatu ture. Ammoo inni gadaan waa hundaa quba qaba. Ani Itoophiyaarraa hara biyya biraa deemuudhaaf ganda keenya ana eegu jira. Akkam biyya isheen hin deemne ana godhe jechuudha na qabee. Maaliif nuti biyyitti keessa jiraannu tuni biyya gadi biyya xiqqoodha. Yoon biyya tanarraa ani Itoophiyaatti galuu sun ta'an Itoophiyaarraa hara biyya biraa deemuudhaaf uummanni achi Itoophiyaarraa paasaapooraa sii baafnaa jaayee sii goonaa adda addeemii anaan jechuudha anaan jaata wayii jechuudha duraan soomana kana hojjetamanii yaana. Maal jira keenya saahiba jechuun yoo jireenya jijjiirame jireenyi gadaadhaa jijjiirame. Haa walumaa miskiinummaa tana keessa jiraannaatu iyyuu. Anamma dhugaa biyyoon dhibbanne waan san dabarsurra ifi akkasitti hafee gadaan kun deeme. Saahiba kiyyaami gadaan kun bakka dhiyyeessan deemee galee asii biyyeessan dhaqee bakka dhiyyeessan hin gammada. Yoo jireenyi isaa sun jijjiirame fayyallee akka waan jijjiirame akka ilaala jira. Akkaan naqabee jechuudha maaliif jireenya kanaan keessatti wal qabuun yoo wal jiraannes bakka bareedduu waliif kaa'uudha carraa wal kunnee wal jaalannee akkasitti wal hambisuun bilaash akka biyyatan keessatti umrii fixuun faayidaa hin qabdi. Faayidaa hin qabdu. Kanaaf jecha wallaahi an silaa hafee gadaan sun deeme hara biyyeessanii hedduu kan gammade jira keenya. Wallaahi isinillee namoonni baay'een keessan haala bultii antee gubbaatti dubbaatte midhaan hinjiin akkana hinjiin jettanii khalaas ana wanni jirtan. Innuti arraan tana akkuma dalagaa deemee galeen edda san aare argatte aaretin hoggu isaan akka isaan jan isaa lakkattuu ka'e. Amad deebi'ee gaammas darabbii deemee taatu jee dhiisee dhiifama godhee fi dhiifama jeen. Har'a giseen bakka dalagaatti galu oomisheen mana jirtu. Akkuma dhufeen ishillee mana deebisee achirti ammaa viidiyoo iddaan turatti jechuudha. Isiniifin gallakkisaa viidiyoo iddaan turatti wajjin dhufnaa. Kanaaf jecha waa kana kanaa jiraachuu hojja. Maaliif gadaan amma kar tokkoon ana biraa akka deemee silaa yoo waan tana an karaa deemsa kanas oomisheen as dhiisee hin deemsee karaa hin tana dhooguun karaa hin tana qabuun hedduu. San biraan karaa deeminaan jedhamu callee garagalee gisee paasaapooraa kan awwaalu hedduu tokko ana aarse asinillee dhiifama godheeti. Ammoo jaartii isaatiin walitti kaanii jechuudha jaartiin mana taa'aati. Paasaapooraa deebisii jettee itti taa'aati. Viidiyoo takka maree jira. Gargaarin jirtan. Kanaaf jecha wallaahi waan hedduu tokko nama dhibbaa takka bultii biyyaa asirratti miidiyaa gubbaatti ol baasee yeroo maraa haasa'uu anu barbaadu jira keenya. Maaliif ni gaafatamu muduraatu naaf geessii. Awwaan kanallee ta'utti natti maqaan kaasinaadha jeenu. Hangadaa jechuudha bakka tana qabu bakka itti aare. Akkasitti jaartii isalleen itti kaatee loltee ammas mana keessaa jaartiidhaan waliin jechuudha. Isas itti dhaqee hin araarsa. Isaan lameen walitti ni fayyisaa. Ammoo saayibummaan teenya ammas addaan cituu osoo hin taane garuu rabbi beeka. Inni yookaan yoogaa ana jaalatee jaalalafitti keessa anaaf isa adda ba'uu isaa ana giraan dadhabee waan kana kan paasaapooraa kana awwaalee awwaalu taate jira keenya rabbi beeka. Maaliif ani isa dhiisee osoo deemuu hin taane hara biyya biraa deemsa jechuudha. San gaama carraan sunis akkasitti na dabree inshallah gaa yoo rabbi jee jara san booda illee haatu deemuun oolu akkasiin taa'u. Maaliif biqilaan kana taa'urra biyya fitti galuu wayya. Maaliif
inti ilmi namaa tokko waan biyyaa beeku qaba. Waan isa hunda kan guutu. Yaa biyya namaa jira bara. Guyyaa har'a kun tokkichi hunda ruun qabu hojiidhaan. Yoo immoo akkasitti hojjennaan wanti nuti hojjennu waan karaas hojii teenya bira kuttuu jechuudha. Tanaaf jecha wallaahi antanaatiin itti aare karaa biyya sanii san deemsa akka hin deemne ana godhe. Tanaaf jecha ammas seenaan waa hedduudha dubbii hojjetti. Anjara kana afaan isaanii naafuun galle. Seenaan kalaas baga awwaaltanii jiran awwaaltan baga awwaaltan dhiisaa kalaas. Ankara beekallee galu irraa oole dhiisaa kalaas yeroo isin fedhanitti hara biyyaa galaa. Ammoo gadaanis duraan dogoggoraan seene dogoggoraan fudhate maaliif bultii anuma beeka. Saayinaa kiyya adda saayinaa malee saayinaa malee qabna malee waa'ee bultii kiyyaa waa'ee jireenya kiyyaa keessa kun seenuu hin qabu. Ani akkasumatti waa'ee bultii isaa keessa kun seenuu hin qabu. Ammaan tana akkuma seena biraa hotetti jaartiidhaan walitti kaanii jechuudha. Jaartiin mana taatee waan birarra seene waan bira seene. Anammaa danda'u akkam godhuu qabu. Itti dhaqee akka isaan kun lameen walitti fayyan walitti aaraman godhuun qabu maaliif sababa dirqama. Akka isaan kun waliin godhuun qabachuu hojii. Kanaaf jecha gadaan bakka tagatii kana yoo beekaa godhes yoo beekaa godhuu baates dogoggora warreen gadaan maal balleessee jaalatan ta'e keessa akkuma seeraa awwaalee malee waan biraatiin miti jettan no. Jaalata kanaan jirtu kun namooti akkuma bultii fi fudhatti anillee bultii xiyyeeffadha. Haa garagalee wanni sun badde gisan aarayyoon oomishanaa dheeyee waa godhe akkami. Sababiin rakkoo tanaa waa'ee dhimma baasaa biraati jechuudha. Takkaanati wallaahi yaa jara keenya isinillee egaa du'aa nu godhaadha. Warreen du'aa nu godhanillee hedduu akka galatoomadha. Anammoo kanas deebi'ee akkubbatti rabshaa godhu nu ta'in godhee naaf keessi amma kanaa yoo karaa kaasan dhabbas yoo waa'ee diraamaa fa'aa wanni darban hedduudha. Jara keenya rabshaa godhaa tana ifannee jira. Osoo manni keenya hawaluu dhumaa jiru. Kanaaf jecha ammaan tana oomishanillee duraan akkuma gabbeen mana jirtu huttee ammaan tana deebiseetiin jira. Viidiyoo tattaan duratti walii fideetu qabeetiin dhufaa viidiyoo kana haga dhumatti daawwadhaadha. Rakkoon jirtullee tanaa ayyoo gadaa kana isa jibbeessaa qabadhee darbee akkasitti biraa hin deemaa jeetii miti. Biqilaan akkasitti waliin qabnu duraan karaa biyyaa isan dhiibne hundi isaanii wajjin gallaa jeeti. Hatta walaa jaartii isaa isa museenaa jifatti hundi keenyaa'u waliin baasaabura fi waraqaa isinii baasee xiyya baasee jirti. Hundi keessanuu isinii baasaa akka itti wajjin gallee biqilaa illee wajjin diyaanaa jeen jechuudha. Ana akka jennaan jaartiin isaa malaan gette laa nuti immoo hin gallu jettee jechuudha. Akkuma inni silaa waraqaa xiyya oomisha wajjin waltee aantii waa awwaala kanatti silaa buusan anis akkuma jaartiin isaa nuti hin gallu anatti san yookaan isatti garagalchuu ni danda'a. Akka isheen nuu deemtu godhuu. Ditti gaa'ii fadhinnaadhaa mana guraa gatiin gaammas bultii namaan diiguu jeetin halaas. Akkasii gadaa jaartiin hin ta'e kanatti aanitu natti garagalchee hara biyyaa galchuudhaa deemaa jetti namni waan biyyaatti ba'uu qaba. Haa'uu takka qaba. Anammaan tana haa'aan duraan biqiltoonni itti dhufes
وانتك وننقل ما نقدر نقبو خلاص وحتى من أنت ضدي كامل دبك النص قلبين والبجرة يو أنكي بجسان دكي جرينا خيو يا راجل جرمي جرينا خدلنا كم سرا جرميتي ونخي جخيتي أكنا خلاص حبي تكا ديمي هرمان تكنا سيبيها أمن سيسي أكستي وجيانا يوم مو خشون دتوادي سوتو مو خلاص أتلين نودرة وفتانجي كيتا جورا أمن سيسي حاجي حيمي نجلا حاجة خلاص يرن ديمجي خوتي نبرا سبودو بيا تانو ورقان ينجرتو ها أكنا نقول تيجي مال نجاري أدوبا هاي كدافي ومسلمين أملي سري وانت كنجران إسا نجوا كدار أملي خبرتي جديجي كدار بولتي نجيبو جر ما يقول نيسان غير كداني بس أقوله هنا نجارا ولاني وين نموني بايع كسان غدا مارو بنتا ثاني أكنا غدا سرتا سجارة جالا كيسلا والي نو تنجر تنتكا جاتي جر تكانتي ما يكون نيني بس أقوله نجارا والو هاي والله وان جودك نما أرسلتك أملي سنة الناس أمس ما دبي في الدجاج أولا نبي سيو كره أمس بس أقوله باسني أنا مسينا ومان جون ألادا باسني كره ني أمس ديبياني mana gale أمس دبي برا أبتي بني جالتي سامن أرسا اتخاذي جو takkanati no dubbiin tara fakkaatti hangada bakka tana qofatti ana aarse maaliif yoo bakka dhige tana inni deeme hin gammadan jee wallahi maaliif jireenyi isaa yoo raayii jirame ittiin gammade malee deebi'ee istiitti yaadu tanaaf hojii inni osoo keessa waa hundaa qubu qabu ijoolleen keenya dawwaltee isallee dubbistee akkana biqiltee sanii waa kanatiif isin yaadne fooltadhaa waliin jetti hawaa mara quba qabu garagalee gocha kana dalagee jechuudha. Akkanatti isallee dhaqee masaa dhaqatiin haadha mana isaatis takkaate waa'ee dhimma xiyyaa dhimma baasaa biroo xiyyaa awwaalaniiti dhaqatiin isaa lachuu itti fayyisee akka gartee isaan nagaan wajjin jiraatan nin godha jara keenya tana fakkaatti gaa'ee viidiyoo itti aantu isiniif waraabaa jira oomishanaa fi gadallee fidee akka itti isaan lachuu wal biratti fidee haadha manaa gadaajii hundi isaanii waliin fayyisee fidee isiniif waraabaa ammoo tawaayaas booda rabshaa mashaakala gurguraa faqat takkaatan siinjaa waan haga dhumatti na daawwattaniif hedduun galatoomaadha amma qophii biraatiin wal deemuutti assalaamu alaikum warahmatullahi